siyaasaa godhanii namoota wal ijaaranii yookaan tiimii wal ijaaranii heera biyyattiitiin faallaa kan deeman dhoksaadhaan waan kan hojjetantu jira. Kun gaaffii kana keessatti miidiyaarra kan deemu mormiin kun ka'umsi isaa maalirraa madda? Gaaffiin uummataa kun yoo isinis akka nama tokkotti ni gaafattu isin miira gaafachuu deebii argachuu isinirraa dhaalee uummannichi kanarraa ammoo jalqaba kanan isin gaafadha kanarratti waan jettu waan mormiima isaan yeroo uummanni mormii kaasu isaan immoo mormii uummataa kan ajandaa siyaasaatti yeroo naannessantu mul'ata. Maddi kanaa maali? Erga kana jettanii immoo gaaffii biraan irra dhufa. Fayyaa ta'e guddadhu. FIB'n galatooma. Ani dura yeroo amma akkasitti asitti wal argine haasofnu kana yeroon isaa maali ka jedhuun kaasuu barbaada. Yeroo akkamitti jirra amma Oromoon hongee fi balaa waraanaatiin miiliyoona hedduutiin beela keessa jira. Beelaan dhumachaa jira. Beela guddaatu Oromiyaarra jira. Walakkaasaa daataa isaayyuu hin qabnu. Fira keenya quunnamuu hin dandeenyu. Godinaalee Oromiyaa bakka tokko Wallo akkatti jiru quban qabnu. Gujiin akkatti jiru quban qabnu. Wallaggi gara dhiyaa akkatti jiru quban qabnu. Hongee fi waraanatu yeroo tokkotti itti dhufee uummata kana beelaan hube. Dhaabni amma jettan kun egaa yeroo akkasii kana keessa dhufe jechuudha. Dr. Guutuun Faawar dinagdee yoon dogoggore silaana sirreessuu danda'u. Dhaabni kuni hojii isaa yeroo eegalu Oromoo gargaaruutiin eegaluu qaba ture. Jalqaba hojii isaa kanatti seenuuf uummata balaa waraanaa fi balaa hongeen akka baalaatti harca'aa jiru kana qabeenya isaa dandeettii isaa waan qabuuf kana gargaaruudhaan eegaluu qaba ture. Garuu immoo kan inni dhufe Itoophiyaadha. Akka Itoophiyaan Oromoo itti ilaalturraan ala gochuu hin danda'u. Isatu isa dhorke. Itoophiyaan Oromoo siyaasaa fi dinagdee keessaa dhiibuun aadaa isheetii kaayyoo isheeti. Kanatu dhorkedhee yaada. Isaati jettee fi of course jaarmiyaan kun siyaasa dinagdeedha. Dinagdeef siyaasi halkan tokkoof warra adda bulan miti. Eenyummaatti hidhata, sakuriitii Oromootti hidhata, dinagdee Oromootti hidhata. Kun immoo siyaasa. Sababni isaan siyaasa jedhanii fi Oromoon siyaasaan gaafa gaafatamu ashabbaariidha waan jedhamuufi akka Oromoon sodaatuufi. Akka Oromoo waan kana hin kaafneef. Malee waan kun siyaasatti hidhatu jennee kaa'uu hin dandeenyu. Siyaasa guddaa. Sakuriitii Oromootti kallattiidhaan hidhata, eenyummaa Oromootti hidhata, dinagdee Oromootti hidhata. Barnoota isaatti hidhata. Barnoonni ija namaatti banaa. Yoo addunyaa waliin quunnamtu ta'e barnootan argattu. Yoo baratte immoo ija keetu banama. Kanaaf sodaachisuuf, doorsisuuf ijoolleen Oromoo siyaasaa useente ashabbaarii waan jedhamtuuf. Ashabbaarii jedhamte mana hidhaatti guuramti, ni ajjeefamti. Jaarmiyaan siyaasaa haa ta'u namni dhuunfaan kana warra siyaasaatu kaasaa jedhanii kakaasanii fi dhimmi kun siyaasa waan hin taaneef otun ta'in Oromoon maqaa siyaasaatiin waamamu miidhaan guddaan mootummaadhaan waan irra ga'uuf akka sodaatuuf. Akka sodaatee waan kanarraa goruuf. Oromoon inni sodaatamuun sodaatuun ilaalla. Kana akkasumatti gabaabsee si ibsa jechuudha. Ayyee galatooma egaa biyya kana keessatti dhaabbileen garaagaraa jiru waan Oromoon barbaaduutu Oromoof illaatiin tajaajila kan laatan Oromoonis kan isin kaastan dhaabbileen biizinasii yookaan dhaabbileen diinagdee biyya kana Oromoon ofii isaatiin ijaaratee qabu hin qabu kanuma Oromaatii harki caalaan jechuudha. Sanuma waan qabuun tajaajila bitatee itti fayyadama. Kanaaf kana sirreessuun gama siyaasaattitu achi hin fulla'in diinagdee keessatti uummanni keenya kun mataadhaan
walitti dhufee hundee dinagdee isaa jabeeffachuudhaaf gama dinagdeetiin gama teekinooloojiitiin dhalootaaf isa ta'u warra dinagdee oofanii isa ta'u warra maarkeetingii keessa jiran gabaa keessa jiran jabeessanii Oromoo dinagdee irratti hundeessuudhaaf maaltu godhamuu qaba komiiwwan kanaaf immoo deebii akkamii kennuu qabna jettu. Egaa jaarmiyaalee dinagdee guguddaatu jira Oromiyaa keessa. Ani Itoophiyaan qabdu irra guddaan Oromiyaa jira. Lafa Oromiyaa irra jira. Qilleensa Oromiyaatti, lafa Oromiyaatti, bishaan Oromiyaa irratti dhimma ba'ee warra guguddateedha. Oromoon garuu keessaa qoonni isaa baay'ee xiqqaadha. Qabeenyi silaa lafaaf qilleensa caalu hin jiru. Warri abbaa qabeenya kana keessaa dhiibamaadha. Jabana kana ka dhufe miti, bara kana ka dhufe miti. Itoophiyaa dhumti gaafa uumamte jalqabdee Oromoo akkasitti tolchite akkasitti ilaalte cidhiibde jechuudha. Kanaaf nama hakiima tokkotu natti hime waa tokko gaafa busaan nama dhukkubu mataa bo'oo qaba, qaama caccabsaa qaba, afaan nama hadheessaa, ho'a dabala namatti. Warri kun qofaa isaanii qoricha qabu. Mataa bo'oon qofaatti qoricha qaba. Ho'i qaamaallee kan ho'a gadi buusu qofaatti qaba. Inni qaama caccabsullee qofaatti qaba. Qorichi kun hunduu garuu busaan fayyisani. Qoricha 5 fudhattee busaarraa fayyuu hin dandeessu. Qoricha busaa fudhatte garuu warri sun hunduu ni fayyu. Mataa cabsaanis ni hafaa, afaan hadhaa'uunis ni hafaa, ho'i qaamaas ni hafaa. Inni fayyita jechuudha. Oromoon haga qoricha isa dhumaa argatutti falmachuu qaba warra xixiqqaa kana. Ofirraa falmachuu qaba. Jaarmiyaa kanas ofirraa falmachuu qaba. Eenyummaa isaatti hidhata, sakuriitii isaatti hidhata, dinagdee isaatti hidhata, siyaasa isaatti hidhata. Gabaabsine yoo ilaalle sakuriitii ilmaan Oromootti as dhiyootti hidhata. Ijoolleen Oromoo mirga kana mirga ishee falmachuu baati. Gaafa sira isaa reebani. Mana hidhaatti guurani. Jaarmiyaan kun amma hin sirreeffatu taanaan balaa nageenyaa guddaa Oromootti fidee dhufa. Yeroo gabaabaa keessatti. Ilmaan keenya nu jalatti fixuuf deemu. Waggaa 5 dura kan ta'e argitaniittu. Jaarmiyaalee dinagdee jallinaan Oromiyaa irratti dhaabbatan Oromoon mirga isaa falmachuudhaan dargaggoota hiriyoota keessan isin na caalaa beektan 6,000 ol rasaasaan nu jalatti fixan. Dhibee akkasii biyya keenyatti Oromiyaatti fidee dhufaa jira. Moo yeroo hin jira sirreeffachuuf. Yeroo qabaachuu. Kanaaf furmaanni inni dhumaa Oromoon rakkina akkasiirraa boo'icha akkasiirraa bara baraan ilmaan isaa jalatti dhumuurraa roorrifamuu tuffatamuu dhiibamuurraa ba'u abbaa biyyaa batee. Qorichi rakkina kanaa qorichi roorroo kana hunda furu abbaa biyyaa bateedha. Hagasitti garuu tokko tokkoon falmachaan deemu barnoota irratti, teekinooloojii irratti, dinagdee irratti jechuu koomiti. Hanarra hojjechuu qabu warra hojjechuu qaba, kan boru hojjechuu qabu boru hojjechuu qaba. Uumarratti kan isa furu abbaa biyyaa ta'uu qofaadhaan jedha galatoon. Ayyee galatooma ulfaadha. Uumarratti fuuldurri maalii kan jedhuu fi maaltu fala kan jedhu egeree fuuldurri maal kan jedhu daqiiqaa tokko qofa hunda keessaniif kennine sagantaa keenya goolabna. Asuma boqisinetti irraa jalqabee toorumaa fitne fuuldurri maali kan jedhuuf mormii dhalatan kanaafis haa ta'u